Akkastaan maaliif mana barumsaa adda biraa deemee galmoofneere? Maal taati? Jiituu dhiisee moo? Jiituun mana barumsaa kanatti baratti bara. Bareedduu illee baay'ee bareeddaan bara. Bareedduu ta'uu nan danda'a. Garuu immoo bareedduu kee ta'uu hin danda'u. Amma sadhiisiiti waan dhufteef garuu baay'ee natti toleera. Beektaa akka mana barumsaa haaraa galitti nutti dhaga'ama. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa % 10 kaffaltanii, % 30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe % 60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa % 30 ture namoota 20f % 35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aasiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Mirikee gidduu kana addadha. Maal argatteeti? Mirikee adda? Maal jechuudha? Anuun beeku waan gammaddee jirtu fakkaata. Maaltu argame jedheen? Mama maaltu argama jetteeti? Ani maalan beeka? Ati natti himi malee. Wanti jechuu barbaadde yoo jiraate maaliif natti himtu? Akka daandii micciiramaa maaliif asiifachi dubbii micciirta? Daandii micciirame? Isa kana jaalladheera. Ergasiif galee maaliif natti himtu ture? Otoo kallattiidhaan nan gaafatii immoo. Wanti guddaan kallattiinis ta'e alkallattiidhaan wanta gaafatamte adda baastee baruu keedha. Amma waan natti fakkaate tilmaamaan asii booda tilmaamni koo sirrii yoo ta'u baate. Kun hundumtuu kallattiidhaan na gaafadhu jechuudhaaf egaa? Eeyyee. Gamme hiree waliin araaramtanii? Kana na gaafachuuf dhuftee? Homaa tokkoyyuu dubbii jijjiiruudhaaf hin yaaliin. Araaramtaniitu moo araaramne? Araara jechuun qofti ni ulfaata. Maal dare? Yeroo kanatti hireen haala akkasii keessatti jirtu waa'ee araaraa yookaan waa'ee lolaa haasoon barbaachisaa natti hin fakkaatu. Wanti ishee mudate wanta ulfaataa ta'edha. Haalli kun na yaaddeesseera. Na yaaddeesseera? Maaliif? Walitti dhufeenya yeroo gaddaa keessatti wantoota baay'eetu uumama. Kan keessan immoo deebi'ee kan haaromfamudha. Kanaafuu sodaan koo sababa gaddaatiin wal qabsiistanii wanti biraan akka hin uumamnedha. Akkuma sitti himedha. Haala kana keessatti waa'ee jaalala naaf ishee gidduu turee fi taateen nu gidduutti uumame haasoof yeroo isaa miti. Sirriis immoo natti hin fakkaatu. Ta'uu danda'a. Garuu immoo miira natti dhaga'amee fi wanta keessa uumame garaatti qabachuu irra jedheetan sitti hime. Mucaan kaleessa yeroo gaarii ishee waliin dabarse har'a waaqaaf lafti gaafatti dukkanaa'u akkas nagootee turte kana nagootee turte jedhanii haasoon gaddeebituu namaa ta'u. Kanaafuu amma kan barbaachisu ishee cina ta'anii ishee jajjabeessuu qofadha. Haa ta'u kaa. Yeroo sanatti harmeen koo dhukkubsattee turte. Dhukkubsattee turte yeroo siin jedhu dhukkuba salphaan turre. Dhukkuba hamaa du'aaf ishee kaadhimee dhukkubsattee turte. Biyya kanattis yaalamuuf hin danda'amuuf ture. Maaliif? Wal'aansi biyya kanatti isheedhaaf godhamu hin jiru ture. Kanaaf biyya laa deemtee wal'aanamuun dirqamatti ture. Ani immoo ishee wal'aansisuudhaaf maallaqa gahaa hin qabu ture. Maallaqa gahaa mitiitii homaayyuu hin qabu ture. Achoo. Yeroo sanatti
carraa gaangistarii biyya keenyaa waliin hojii hojjechuu argadheen ture. Haalli isaa amma ulfaataa fi lubbuu koollee na dhabsiisuu kan danda'u ta'uu isaan beekan ture. Garuu moyoon isaa waliin hojjedhe qarshii gahaa akkanaa kaffalan natti himanii ture. Ati immoo harmee kee yaalchisuudhaaf maallaqa barbaadda turte. Eeyyeen. Kanaafuu hojichatti waliif galtee hojjetteere? Filannoo biraa maaliin qaban? Sana booda hojicha waliin hojjechuu eegalle. Akkuma jedhan isaanis maallaqa guddaa kaffaluu eegalan. Anis wal'aan sarmee kiyyaatiif maallaqa gahaa yeroon argadde hojii sana dhaabuudhaaf murteesseen ture. Garuu namoonni sun hamoo fi hidhata cimaa qabu ture. Jechuun tokkicha isaa waliin hojii eegalaan akka salphaatti nagaa jettee keessaa bahuun hin danda'amu. Nagaa kan jettu yoo ta'e immoo lubbuu keetti murteessiteeti. Nama ajjeesu. Hanga hooggansa olaanaatti hidhata waan qabaniif namni tokko iyyuu isaanitti dubbatu hin jiru. Kanaaf maallaqas guuttattee isaan waliin hojjechuutti fufte? Lubbuu koo baraaruuf jecha hojjechuutti han fufe. Sana booda hiriyaan koo tokko qaama nageenyaatti na hime. Maaliif? Sun anaafis amma irraattuu hibboodha. Anas gaafii natti ta'a. Garuu immoo kan kana godheef sababa mataa isaatii qaba ta'a. Achii booda guyyaa tokko aniif beekaan kaaffee teenyee otoo waan ho'aa wajjin dhugaa jirru poolisoonni nutti dhufan. Sana booda poolisoonni yeroo argataniin na qabuuf yoo jedhan beekaan isa miti ana jedheen. Isa kam mana jedha? Shakkamaan isin barbaadan isa otoo hin taane anadhaa jedheen. Maal? Akkasittiin mana adabaa galee. Dhugumatti otoo ana ta'u beekanii hidhaa qofti murtoon ta'u ture. Hidhaadhaan alatti murtoo isaan fudhachuu danda'an kan biraan maaltu jira? Reef hojii jalqabuu koo osoo beekaniiru ta'e dookumentii koo hundumaa narraa fudhatu ture. Akkasitti beekaatti manni murtii waggaa 7 itti murteesse. Waggaa 7? Garuu waggaan 3 dhiifamaan irraa hidhateef. Balleessa isaa malee waanumaan beeknetti waggaa 4 hidhame. Maaliif akka akkas godhin gaafanne? Gaafadheera. Yeroo inni mana adabaa ture itti haasofsiiseen ture. Maal siin jedheera? Innis deebiinsaa atis jaalattee miti kan hojii kanatti galtee. Harmee kee wal'aansisuu fi dabalataan immoo haati manaan kee sulfale. Isheenis hojii hin qabu. Yoo ati mana hidhaa seentee isheenis rakkatti. Harmeen kees immoo ishee wal'aansisuudhaaf yakka amma kanaa keessa akka seentee dhageenyaan dhibee ishee caalaa yaadduutu ishee ajjeesa naan jedhe. Nama ajaa'iba. Walumaa galatti rakkoon koo ulfaataa waan ta'eef aarsaa amma kanaa akkanaa kaffalee natti hime. Anis harmee koo wal'aansisee haati manaa koos deessee isaan gargaaruu eegale. Laayisansiin koos otoo narraan fudhatameen hojii kootti fufe. Haadha manaa kiif mucaa keetii? Eeyyeen bareedani. Baay'ee bareedu malee. Rabbi kanaa gaditti mucaan koo akka har'a lubbuun jiraatuuf sababni beekaadha. Kanaaf anis obboleettii isaa akka mucaa kootti kunuunsuuf dirqama qaba.
Na dabarsi. Sin dabarsu. Maal ta'uu barbaadda? Yeroo dhumaafan si haasofsiisuu barbaada. Dhimman siin jedhe sana akkam goote? Yeroo dhumaaf taanaan baay'ee gaariidha. Irra deebitee yeroo biraa nan gaafattuu jechuudha. Qoosaan jiru Firii. Fuula kana ilaalime. Yeroo fuula kana ilaaltu waan an qoosaa jiru sitti fakkaata? Kanaaf ammas deebiin kan jijjiiramne jechuudha? Hin jijjiiramnee qofa miti. Yoomiyyuu hin jijjiiramu. Si galee? Egaa Firii anaafati inni keenya akkas ta'uu isaatti baay'een gala. Kana booda citii jedhamu wal biraan qaba. Mallan jechuu keeti? Giiftiin akkasitti fayyadamtee hiree fi gammee adda baafte. Ati immoo qormaataaf jettee akka goote. Gammeettis jirraa fi hireetti keessumaa immoo urjiitti amma deemesiif. Milkii kana tasuma hin gootu. Tasuma. Kana qofa sitti fakkaate jirraan dhugaa jiru baree akka tifa baaftuuf gammee fi beekaa fuudhee dhufee isaan fuulduratti akka sagante kanatti himte ni dagatte. Kanas tokko lamaan utuu hin hambisin hunda isaaniitti. Milkii maal taateetta? Kun tasuma waan ta'uu hin dandeenyedha bari. Na dhageessaa Firii. Abbaan barbaade milkiin hin sobanaan jechuu danda'a. Garuu na aman eenyuyyuu dubbii kana irratti ofiin uumee haaseenaan hin jedhu. Ofii koofitti yaadees kana mara jechuu hin danda'u. Maaliin si godhu? Maaliif akka kanatti garaanatti jabaatte? Filannoon isaa kan keeti. Akka itti yaadduuf guyyoota lama siifan kenna. Itti yaaddee yaada keen jijjiirtu taanaan salphinni isaa kan keeti. Natti hin gaddin. Milkii! Milkii! Maal taate? Hiree bu'aa jirta bara. Tokko gammachuufan bu'a. Tokko immoo gaddeen. Akkam? Gammachuun koo obboleessa aarsaa namaaf kaffalu qabaachuu kootti hin gammadeeni. Nama ofiisaa namaaf uffarrigee namaaf gammachuu kennu ta'uu isaatti. Kan na gaddisiise immoo inni dursee osoo namaaf qaqqabu yeroo kan isaa ta'u immoo namni isaaf qaqqabu dhibuu isaattidha. Yeroo namoonni rakkatan isaan bira dhaabbate yeroo isa immoo namni barbaachisutti namni isa bira dhaabbatu dhibuu isaatti hin gadda. Yeroo baay'ee dungoon maaliif ofiisaatii gubatee namoota biraatiif ifa jennee of gaafanna. Kanaaf namoonni tokko tokkos akkasii. Namoota biraa gammachiisuudhaaf uumaman. Obboleessi keessaan keessaa tokko. Namni biraallee haa ta'u an obboleettiin isaa garuu akkamittiin isaaf dhaabbachuu dadhaba. Kun yoomiyyuu taanaan gadda laphee koo keessaa ba'uu hin dandeenyedha. Gaabbii yeroo hundumaa na dhukkubsuudha. Gadduun kee waanuma jirudha Hiree. Si ishee garaa akkasii qabu mitiitii. Namni gara jabeessi garaa akkamii qabu iyyuu obboleessi isaa haala kanaan yoo jalaa badee numa gadda. Garuu waan tokko beeki. Ati kanan barre ture. Otoo barteette ta'een calliftaa? Hin calliftu. Waan ani isa waliin jiraadhuudhaaf beekuun qaban ture. Yeroo inni natti jijjiirametti natti jijjiiramuu isaa malee maal rakkateeti jedhee yaaduu hin dandeenyeen ture. Osoo mana tokko keessa walii wajjin jiraannu waliin ollee bulluu dhukkuba isaa eenyu caalaa beekuun qaban ture. Kan akkaatiin barri kan godhe beekaadha. Kan ammoo atis bareechitee beekta. Kun yaaduu dadhabuu kee otoo hin taane dandeettii inni ofirratti beeksisuu dhabuu isaati. Akkuma siin jedhee beekaan sababa dungootaafidha kan kana godhu. Akkatiin dhiphanneef kan kana godhe.
dhiisi jechoota gatii hin qabneedhaan na jajjabeessuuf yaaliin. Ana yoo ta'e nama gatii hin qabneedha. Yeroo dhuma obboleessi koo natti jijjiirametti obboleessi koo natti jijjiirame jedhee yaadurraan kan hafe. Maaliif natti jijjiirame jedhee nama homaa yaaduu hin dandeenyedhaan. Ati akka kanan goone kan godhe isadha. Kan ati sirriitti bareechitee beekta. Otoo du'uuf jiru si dhiphisuu mannaa jedhee sitti jijjiirame. Otoo beektees waanumaa fiduu hin dandeenyetti. Amma akka ati dhiphattu waan beekuuf otoo sitti himiin deemuu filate. Easy. Utuu argite barsiisaa Ingilishii keenya akkamitti akkan jaalladhe. Hunda keenyatti isa jaalata. Barsiistuu urjittaan si barsiisan jaalatamumsa. Akkasumas immoo barsiisaa qosaaf tapha beekudha. Eeyyeen akkaataan itti barsiisu tooftaalee inni fayyadamee nama ibsu. Gidduu gidduutti immoo qosaalee inni qoosu baay'ee nama kolfisiisu. Nuffii tokko malee akka barattu nama taasisa. Isin barattoota ciccimoo dhiisiti. Nuti warra barnootaaf dugdaaf garaa taaniif baay'ee nu gala yeroo inni barsiisu. Garuu ati maaliif akkasitti of ilaalta? Akkamitti? Jechuun akka wanta suma barnootiin galleefitti. Maal ogumii? Hiree irraa boqadhe sun jedhu atuma hiree lammataa natti hin ta'in. Maal jechuudha kun immoo? Ilaa ana barnoonni tasuma naaf hin galu. Dabalatama gorsan jaaladhu. Hireen si gorsiti turte moo? Si gorsiti? Mammaaksa ishee nafu. Oduun durii ishee nafu. Jechamni ishee nafu. Ani mammaaksa sunuma eessaa akka dhufuuf Waaqayyo haa beeku. Hireen mucaa baay'ee namatti toltudha. Waan ishee waan an dhaga'u hundumtuu baay'ee na raaja. Nama laphee akkasii qabu qabaachuun iyyuu baay'ee gahaadha. Attam. Maal yaaddeti? Lakka akkas jechuu koo miti. Just dinqisiifachuumaaf jedheeni malee nan tuttuqiin. Akkasiif wayya. Ta'us akka isheen jaalalee gammee taatee dhaga'eera. Utuu isheen jaalalee qabdu immoo waan akkasii waan yaadu sitti fakkaata? Moo sobadha? Maaltu? Jechuun jaalalee gammee ta'uun ishee. Isallee dhugaadha. Amma waa isaa dhiisi. Inni haa ta'uu baatus. Akkamitti garuu dorgommiif qophaa'aa jirta? Maaliif? Gaaffiif deebiidhaaf hiika. Gaaffiif deebii maali? Wal dorgommii gaaffiif deebii akka mana barnootaa keenyatti waggaatti si'a tokko qophaa'udha. Jechuun waanuma baratan qofa? Waanuma baratameen qofa osoo hin taane beekumsa waliigalaas ni dabalata. Hawwii guddaadhaan kan eegamudha. Mana barnootaa hundumaatii akka daree isaaniitti barattoota beekumsa waliigalaa qabanii fi ciccimoo ta'antu hirmaata. Barattoonni hundumtiyyuu hawwii guddaadhaan eegaa jiru. Miti? Dhugaa kooti. Ammas kan bara kana gaggeeffamu torbee 3 qofaatu hafe. Maalidha? Homaa? Maal taateere? Jechuun naaf hin galle kaa. Kana hundumaa natti immoo maaliif barbaachise? Deemiti gumiitti himi malee. Anaaf beekumsa waliigalaa dhiisiiti barnooti iyyuu naaf hin galu. Erga nama kana siifachisee natti himtaare. Raajii keen ilaala jedheeni kan. Sanuu nyaara kee walitti buttee waa'ee gaaffiif deebii waa'ee beekumsa waliigalaa natti himtaa? Maalidha gidduu kana si gammachiisa? Maalidha gaaffii kana irra deddeebitanii bara? Namni bira si gaafateera moo? Lakki namni nan gaafanne. Dhugaa isaa natti miyyoo jette haalli keenya kun natti toleera. Haalli keenya akkam? Jechuun hiriyyummaan keenya waan haaromee natti fakkaata. Maarri maal akka mana nyaataatti maxxansitu? Akka mana nyaataa? Jechuun nyaata bifa haaraadhaan galleerraa akkuma jedhan. Isaan bar qarshii dabaluu gaafa barbaadanidha kan akkas jedhan. Dhugaa kooti bar erga bifa haaraatiin nyaatee galleera jedhanii maxxansanii booddee nyaatni qarshii 500 turre
qarshii 600 ta'a jechuudha. Yaa soorrisaa fakkeenya qarshii nyaatas 500 irraa eegaltu tarii 100 kan ture 120 galee yoo jette. Ani fakkeenyaaf hin jedhe bar dubbii garaatti nyaati. Fakkeenyaatti fudhattu bakka itti holtuu fi nyaata nyaattu irraa eegala. Namni waanuma beeku fakkeenya fudhata. Dubbis immoo sookoodhaan asoo barteetta. Ergaa hariiroon keenya adda citeeti dubbii barteetta. Amma immoo anaan situ na barsiisa. Dubbii biraa moo? Osoo asofnu wal dorgommii gaaffiif deebisanaaf qophaa'eerta? Dhugaa dubbachuuf qophaa'an jiru. Maaliif sirriitti qophaa'uu qabda malee? Giftii bilbila dhisteen qo'attu? Dubbiseera. Wanti nagas mara qo'adus hin jiru. Wanti qo'attu dhibameetu? Ani giftii dhabara. Waaqayyo uumamaan sammuu jiinesii ta'e kan naaf kennis hin dagatin. Dirqama baruu irratti gugguufee oolee buluu hin qabu. Yaa Aftuulummaa, Waaqayyo sammuu qofa otoo hin taane of jajas waaqii tokko malee siif kenneera. Namni callisee lafa duwwaatti afuufaa oola miti. Ani immoo dandeettii koo fayyadamee maal ta'a yoon akkas jedhe. Waanuma hundumaaf giftii wal dorgommii gaaffiif deebisanaaf qophaa'uun dagatiin tole. Tole. Isaaf nan qophaa'a. Tole haa ta'u. Isaafis immoo dandeettiin uumamaa koo nagaa yoo jechuu baatteef akkoon qabu. Isas ta'u akkan gochuu danda'u sirriitti bareechitee beekta. Ilana dhaggeeffadhu. Torban 3 qofadha kanaaf. Kan baranaa immoo addadha natti fakkaata. Maaltu taana? Barana wal morkii cimaatu gaggeeffama jedhamee yaadama. Akkuma yeroo kaanii si hiree fi jiituu miti kan eegamtan. Morkiin keessan baay'ee cimeera. Kanaafuu tuutti qophoofte gaarii natti fakkaata. Bara kanamma wanti ilbiisisuun hin injifattu. Carraan argadde hundumaatti fayyadamee injifachuun hin qaba. Haalli ani keessa jiruu fi mirri ani keessa jiru akkan qophaa'uuf carraa naaf ilaala. Ammaa yaada koo sassaabuu dandeenya. Naaf gala garuu karaa kamiin iyyuu qophaa'uu qabda. Keessumaa immoo hawwii fi abjuu obboleessa kee dhugoomsuuf beekumsaaf dandeettii qabduun barnoota kee kana milkeessuuf gara duubaatti miillachuun qabdu. Sirriidha. Sirrii kee jette. Garuu immoo anis nama mitiire dadhabeen malee. Sanummoo kan baranaa gingilchaan waan adda baasuu fakkaata. Adda baasu? Adda baasu jechuun? Jechuun waggoota 3 darban yoomii giftii fi sidhamtii kan injifattan. Kan baranaa immoo isin keessaa nama ta'etu injifata. Karaa puulitiin gaafan siif ibsu immoo kun beesti jedhama. Akka walii galaatti waan ta'eef atis jabaattee qophaa'uu qabda. Ati eenyuun deeggarta? Ana moo giftii deeggarta? Waanuma fedheef iyyuu barana guminni isiniif dhufeera. Innis barnoota irratti cimaa akka ta'e odeeffamaa jira. Naaf deebisuu raasaa geeddarta miti. Jiituunis nama salphaa miti. Yeroo hundumaa 3ffaa baati. Kan ishee immoo sin ajaa'ibu yeroo hundumaa akkuma dhaaddattitti 3ffaa baati. Gaafa yaadu baay'ee na ajaa'iba. 2ffaa yookiin 4ffaan baatu. Chuma 3ffaa irraan gadhiistu. Sin dhiphisuu dhiisi. Garuu immoo dhugaa isaa natti miyyoo jettee ituutti injifattee natti tola. Giftiinis immoo gaafan qofaa ta'e na waliin taate waan baay'ee na gargaarteetti. Kanaafuu akka yaaduu fi akka hawwii kootti ituu sin injifattu ta'e immoo natti tola. Yaadi kee ifaa jira. Akka injifadhu barbaadda taanaan akka giftii mo'amtu amanteetta jechuudha. Sin dhiphisuu dhiisi. Garuu dorgommiin baranaa yoomii malee gaggeeffamuun isaa baay'ee na gaddisiisa. Wanti rakkate yookiin immoo wanti barbaadu yoo jiraate as gargaaruu nan danda'a. Wanta hanga mataa keetii dabartee fan xiqqooshis taare malee siif ilaalcha gaarii qaba bara. Maaloo dhiisi giftii karoora malee nan kolfisiisi. Milkii du'a kooti baay'ee garaa koo na nyaatta.
Galatoomi waan naaf gadditeef ammatti gargaarsa barbaaduun qabu. Waan kamiifiyyuu yeroo barbaadetti waan barbaadde na gaafachuu dandeessa. Maalidha na gargaaruuf baay'ee ariifatteen giifti. Maaliif ifatti oolmaa kee kanaaf waan narraa barbaadu natti himtu? Kana booda oolmaan sirraa barbaadu maalan qaba jetteeti. Waan hundumaayyuu to'annoo koo jala oolfadheera. Giiftii ta'uu koos immoo hin dagati. Gargaarsi kee yoo na barbaachise nan dhufa. Ammatti garuu gargaarsa barbaaduun qabu. Kayyoomi gaaffii maalii qaba? Waggoota 3 darban keessatti yeroo 2 injifateera. Dorgommicha injifachuu isaa qofaa miti bara. Inni simboo dorgommichaa ture. Dorgommicha irra jiraachuun isaa qofti suuraa dorgommichaa ture. Morkattoonni isaayyuu isa raajeffachuu irra darbanii gaaffiin deebi'a jedhamee yaadamne gaafa inni deebisu amma afaan qabatanitti gaanii turan. Deebii isaarraayyuu waan baay'ee baran. Yaadataa yeroo inni gaaffii biyya alaabaa mallattoo rog-sadee ofirraa qabdu kamidha jedhamee gaafatame. Eeyyee maal jedhee deebise ture? Neepaal. Deebisuu isaatti barsiisota iyyuu ajaa'ibamanii turan. Ani iyyuu Neepaal ta'uu isaa gaafa sin bare. Ani kanan jedhu bineensi bishaan malee jiraachuu danda'u kamii jedhamte kan gaafatamte sanoo. Amma dandeessu yaaltee turte bara bineensatti maqaa waamne hin jiru ture. Dhumarrattis deebiin isaa bineensi bishaan malee jiraachuu hin dandeenye hin jiru kan jedhu ture miti. Maarree yoomii qofatu deebise ture. Mucaan gariif abdatamu sun garuu arra gaafa akkas ta'u baay'ee nama gaddisiisa. Eeyyee. Dorgommicha barana kan injifatu eenyuyyuu haa ta'u garuu abbaan isaa carraa qabeessadha. Bakka yoomiin hin jirretti akka qocaan illeetti injifatteeti. Akka qocaa illeetti mo'atte maal jechuudha? Qocaan kan ishiin illeetti injifatte beekumsa ishee fayyadamtee miti. Illeettiin raftee irrimni fudhateeti malee. Illeettiin barda goggora isheetiin waan of daggatteef kan balleesses kan of mo'achiises isheedha. Dorgomtoonni baranaa immoo yoomii dhukkubbiin miidhee itti fayyadamanii isa mo'uuf. Akkuma sin jedhee yeroo gara yerootti ogummaa waa hubachuu keetti dabalaa jira. Kun immoo bu'aa giiftiiti. Asoosamni maal siif godha? Waan gaaffiif deebiif si qopheessitu dubbistee siif wayyu? Dhageessee moo'ates waa'ee dorgommichaa. Dhaga'ullee dhaga'eera. Maal godha waan si fayyadu fidanii natti mammalee? Akkatti dhuftee natti himtuuf ta'a. Maarree kunoo sitti meera. Yeroo kamiyyuu na boonsita. Hin shakku. Hin yaadda'iin. Kan biraa immoo waan ati mucittii sana faana eegalte siif jaalladheera. Eenyu waliin? Miti ani gumiin gowwaan sitti fakkaadhe moo waan hin barreessitti fakkaate? Firii waliinii? Hiriyyummaa malee waan biraan qabnu bar. Deemii gowwaa kee barbaadadhu. Dhugumatti garuu baay'ee natti tolteetti. Maaliif sitti hin tolture? Jaalaloo akka fiilmii indiitti eegalte. Xumurri isaas gaarii ta'a. Guyyoonni lamaan siif kennan darbaniiru. Kanaaf maal yaadde? Milkii maaloo sin kadhadha. Maaloo adiraa waaqayyo na hubadhu. Firii amma isatti na kadhattu dhaga'uuf hin dhufne. Amma kan hin dhufeef itti yaaddeettamoo itti yaadda? Yaadatta wanta yeroo darbe siin jedha. Namoota miidhee hundumaa deemeen dhiifama gaafadha siin jennan lakki giiftii miidhaa sirraan geessistii naan jettee turte. Har'ammoo miira obbolummaa keenya, miira hiriyyummaa keenya sana hin dagatte? Isa siin jedheen ture. Ammatti isa yaadachuun barbaadu. Onneen jaalalaan qabamte sababa tokkoon barbaaddu.
ammatti jaalala keetiin qabamee sammuun koos waa'ee kee qofa waa yaaduuf sun sababa ta'a jettee yaadin dhiifama. Milkii iccitii koo baastee dubbannaan giiftii maal akkana gochuu dandeessu beekta. Isheedhaan miidhamuun immoo maal akka ta'e ati ana caalaa sirriitti beekta. Milkii ani miira akka keetii kana waan hin qabneef tasuma kana gochuu hin danda'u. Nan beeka ammatti hamileen ittiin sitti dheekkamuu qabu. Garuu milkii maaloo adaraa kee dabarsitee wanta gara jabeettii sanatti nan laatiin atumtiin awwaala. Egaa filannoo siif ta'u filatteetta. Dhiifama. Milkii waan booda si gaabbisiisu hin godhin. Yeroon akkasitti miidhamu si hin gaddisiisu. Afaan kamiin akkamiin sitti misiif gala? Akkamiinis ta'u afaan kamiyyuu natti himte tasumaan naaf hin galu. Akkasumaan cal jettee nama hin. Anarra deddeebi'ee sitti muudhaan ana Saamsooniin laagaan na goguu qaba. Ammaati sin barbaadu naan jettuun ani murra caalatti si yaada. Na tuffachuu kee fi na xiqqeessuu kee marayyuu amansiiseera. Ammaati na tuffachaa na taasiftu jaalalan siif qabu dabalaa deemu. Kun amala shamarraniiti. Nama sin daddarbu jaallattu. Tibba kana osoo waa'ee kee yaadu dorgommii gaaffiif deebii kootti xiyyeeffachuu dagadheera. Irratti xiyyeeffachuu baattus wanta adda maaltu jira. Yeroo mara sadaffaa baata. Moosaas akka namni yaadduufti. Naamani. Bara kana haala kanaan itti fufnaan mana 10 keessaa iyyuu hin ba'u. Yoo ta'e ana maal lagalche? Na dhagaye. Barataa waggaa 2 walitti aansee injifate. Yeroo injifatetti morkataa cimaa kan hin qabne. Barana garuu irratti hirmaachuu hin danda'u. Sababni isaa maaliif akka ta'e beektaa? Sababa keetiif. Beekaa akkas naan jetta miti. Amma waa'ee isaa kaasuu maaliif barbaachise? Jechuun yoo dagatteef jedheen. Garuullee akkamitti dagattas? Hiree akkam oolte? Nagaatti. Maal gochaa jirta? Waa'ee dhukkuba siilelli waan tokko ilaalaa jira. Maaliif? Maaliif jechuun waa'ee dhukkuba obboleessa kunarraa adda baasee beekuun qaba. Kana beekuu waan si fayyadu qaba? Eeyyee. Amma maatti ragaa maal argatte? Reefuu eegaluu kooti. Garuu amma ammaatti bakka afurtaa akka qoodamu bareera. Sadarkaan waan isaanii anumaa dubbisuu eegaluu dhufte. Ani immoo waan tokkotti sii dabalu. Eeyyan akkuma beekamu CLL jedhamee beekama. Chronic lymphocytic leukemia jennee dheeressinee waamurra gabaabsinee CLL jennee ni waamna. Dhukkubni kun baay'inaan kan miidhu biyyoota gara dhiyaa kana. Keessattuu immoo ardii Awurooppaa fi Ameerikaa qaba. Garuu warreen dhukkuba kanaan hin qabamne keessaa tokko Eeshiyaadha. Kana jechuun guutummaa guutuutti dhukkuba kanaan hin qabaman jechuu miti. Darbee dargaggoota irratti mul'atus dhukkubni kun namoota umuriin isaanii waggaa 70 ol ta'e baay'ee kan hubu. Xiyyeeffannoon dhaggeeffachaa jirta miti itti fufu. Ragaa biraa kanan arge tokko jira. Yeroo baay'ee namoota dhukkuba kanaan qabaman irratti mallattoon hin mul'atu jira. Akka kanaan itti fufteetta taanaan sodaan koo dhukkubicha ana caalaa bartaasa jedhudha. Maal caalamuun barbaaduma? Nan koose. Garuu mee waa'ee kee fi waa'ee gammee hariiroo keessa natti himi. Garuu maal taatee waan dhiphatti fakkaata? Nagaa keeti? Miti. Wal baruun keenya yeroo gabaabaa ta'us yeroo dhiphattuuf hin dhaphanne sabiittiin si beeka.
Nan sobiin waan ta'e illee taateetta. Dhugaa dubbachuu fayyiin garuma waan salphaadha. Natti mikaaree maal ta'a? Maaltu beeka tarii waliin itti falatti barbaaduu dandeenya? Rakkoo xiqqootu na mudateeti. Hin dhiphatiin nan injifadha. Ati akkas ta'an akkamittiin hin dhiphadhu? Waan salphaadha. Dhugaa keetii? Eeyyee. Garuutu natti himtee baay'ee natti tola. Gurmu waan salphaadhaan siin jedhamti maaliif na hubattu maaliif hin na dhiphista? Tole tasgabbaa'ee tole. Waan kamiifuu haala kam keessatti waan ansi gargaaru yoo jiraate ansiif jira. Yeroo kamittis waamtee nama riisisuu dandeessa tole? Tole. Baga bara haarawaa 2018 nagaan geessan jecha dhaabbanni keenya DMC Real Estate ayyaana bara haarawaa sababeeffachuudhaan bilookii haaraa gurgurtaaf ta'an qabatee dhufee jira. Bilookiiwwan kana kaawwan irraa adda kan isaan godhu mana tokkoof liiftii tokko, peentaawusii qabaachuusaa, istoorii bal'aa akkasumas iddoo laawundarii qabaachuusaa, siree hojjettuu iddoo dhiqannaa waliin qabaachuusaa, gara kutaa siree guddaa fi gara saaloonitti barandaa qabaachuusaa, akkasumas kallattii gara afraniin ilaalcha hawwataa ta'e qabaachuusaati. Kana malees bishaanii fi ibsaa addaan hin cinne qabaachuun keenya jireenya keenya mijataa taasisa. Manneen qannoo ta'an kana kaffaltii duraa % 10 kaffaltanii, % 30 immoo waggaa 3 keessatti kaffaltanii, kan hafe % 60 immoo mana keessan keessa jiraachaa haga waggaa 25 keessatti kaffaltanii xumuruu ni dandeessu. Kanaan dura gatiin hir'inaa % 30 ture namoota 20f % 35 godhameera waan ta'eef carraa kana fayyadamaatii abbootii qabeenyaa manaa ta'aasiniin jedha DMC Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa gajjallaa jiru nu bilbiluu dandeessu. Eessaa dhageesse? Jaalalleewwan akka turtanii fi taateewwan isin gidduutti uumame dhagayeera. Gammeetu sitti hime? Eeyyeen kanarraan kan darbe garuu waan biraa natti hime. Maalidha mi'aati natti hime? Maal sitti himu? Huma wanti addaan jiru. Gammeen akka mana barnootaa keenyaatti jaallatamaadha. Garuu immoo barnoota hin danda'u. Garuu ispoortii irratti baay'ee cimaadha. Akkuma argitees baay'ee bareeda. Kanarratti immoo ilmatu jaarati. Maatiin isaa sooressaa waan ta'aniif nama gaarii mucaa kolfa jaallatu kan hundumaa wajjin waliif galuudha. Walumaa galatti laphee qulqulluu waan qabuuf barattoonni mana barnootaa hundumtuu isa jaallatu. Barattoota baay'ee yoo jettu shamarran moo dhiirota? Waa'ee dhiirotaa maallee ilaallata. Egaa namooti isa barbaadan waan heddummaataniif oduu namaatiin gargar baane. Oduu nama akkamii? Intalli kan ofii isa godhachuu barbaadu tokko jirti. Kanaafuu anaaf isa adda baasuudhaaf boolli isheen hin seenne hin jiru. Ishira baay'ee xaxxee ani firiyaan isaa akka waan nu jaallannetti isa amansiiste. Walumaa galatti waan gochuu dandeessu hundumaa gootee dhumarratti isheedhaaf milkaa'e. Sana booda ollollee amma immoo sababa obboleessa kootii wal taraaramne. Gidduu kanatti ishee waliin wanta eegalan hin jiru? Qabatamaatti wanti hin beeku hin jiru. Garuu akka yaada kootiitti natti hin fakkaatu. Waan ajaa'ibaati. Gammeen mucaa baay'ee nama gaddisiisudha. Dabalatamuu jaalala addaa siif qaba. Akkamitti barti? Natti himtu akkamitti barti? Hiree, xiqqaatuyyuu akka nama waliin si caalu hin dagatiin. Maal taate? Mama. Tole. Yoo xiqqaate illee maal taate jettee nan gaafattu? Siin jedheera bara. Homaa naan jette. Yoon jedhee yoo? Irra deebitee seeraan nan gaafattu? Tole maal taate?
Akkuma salphaatti hiree wajjin araarantaniitu miti. Maaliif wanta kanarra deddeebitee kaasta? Sitti meen ture bara? Maallatti miti. Yeroo kanatti nama ishee jajjabeessuu barbaadde malee gara duubaatti deebitee waan darbe yaadaan jirtuun siin jedha. Yeroo kuma tokkoon sitti himamoo? Jajjabeessu. Yeroo meeqa jajjabeessi taanatti? Amma gaatee natti mul'atutti. Kana booda waan kana tunaan jechuu baattee natti tola. Ani daa'ima miti. Waan an godhu nama bareechee beekudha. Bareedu ko akkam naaf jirta. Nagaa keeti. Anis baay'ee si yaadeera. Xalayaa tokko si barreessira. Mucaan kun kanatti yeroo darbe waa'ee isaa natti himte dhamti. Eeyyeen jirraatu natti medhee kanan sitti mee baru mucaa kana haasofsiisuun iyyaalle har'a boriin haasofsiisuun jedhuun an dagadhe. Waama tokko isaaf gochuu baadhullee itti siqeenyaan utuu na haasofsiisee baay'ee natti tola ture. Ati nageenyi kee akkamii? Ani nageenyi koo nagaadha. Yoon jedhe sooba natti ta'a. Nagaa miti. Anis baay'ee si yaadeera. Jiitu koo kaleessa galgala abjuudhaan si arge. Yoo maal goonu? Yeroo wal ammanne wal dhungannu. Jiitu koo wal ammatanii wal dhungachuun abjuudhaan hiikkaan isaa maalinni? Gaariidha miti? Soorama miti? Ati garuu nama akkamiiti? Amma moo maal taate? Utuu gadda obboleessa keetiin fixate inni dhiirata akkas godhu maal? Waa'ee obboleessa kootii dubbachuuf yaaliin. Akka nama miidhamee si godha. Obboleessi kee erga manaa ba'ee indu'eef hin jiraa isaallee utuu hin beekin. Dhiifti. Gammee dhiisi waan tanan. Baranas waa'ee gammeetu si yaaddessa. Ati garuu nama akkamiiti? Hummaa tokkoyyuu hin jijjiiramtu. Eeyyee karaa isaatii yoomiyyuu hin jijjiiramu. Nan jaalladhaan. Kanaafuu maal ta'u? Yoo ati jaallatte hireen maal si fagoo ture? Akkam? Waan naan jettee dagatte moo si yaadachiisu? Maaliin siin jedha? Egaa sadarkaa maatii wal baruu irra gahameera jechuun wanti hundumtuu dhumeera jechuudha. Waa'ee jireenya gara fuulduraas haasa'uu eegalleerra. Kan si ajaa'ibu abbaan koo moo baay'ee isa jaallate. Xumurtee? Eeyyee. Cidhakiif miinzee yoo barbaaddan siifan ta'a. Miinzee tokkoffaa ta'e isin heerumsiisa. Amma kanatti gamoo of keessaa baaseera.
miinzeensiif ta'a waa'een saana keessaa beera maal maaltu jettu of dudduuba deebi'anii halala guuruun ulfaatu. Ammas ta'uu anaaf isa gidduutti wanti uumamee hin jiru. Wanti kun garuu xiiqii keessa na galchaa jira. Yoo xiiqii keessa galtes galuu baattes maal fidda? Maal akkan fidu bareechitee beekta. Otoon akka keetti hojii idilee koo godhadhee gammii hordofuu eegaleetii daqiiqaa tokko gidduutti kan koo godhachuu danda'a. Maaloo gulantaa kamiin of yaaddeeti? Isa dhiisi. Ani garuu yeroo waan rakkas akkasii irratti balleessuu hin qabu. Maal ulfalmaa jirtu? Homa? Gamme kottuun deemna. Gamme! Siinin jechaa jira bar. Ani hiree waliin hin as tura. Ati deemi. Wanta anaaf si gidduutti uumame hundumaaf kan itti gaafatamu giiftiin. Wanti hundumtuu waan isheen gooteen. Ajaa'ib. Maaltu? Utuu nama komattuu si argeen beeku. Amma immootti caallee ka'a. Kana nagaa irratti callisee wallaalee sun taanee obseen. Kun xiqqaatee jennaan yeroo na argite hundumaatti na dheekkamuu barbaaddi. Ammoo hin dandeenye. Wanti guddaan anaaf si gidduutti nagaan buusaadha. Ta'us garuu anaaf si gidduutti homtuu hin uumu. Maaliif? Na gaddisiisteetta. Giiftiin anaan na jaallatti. Akka na jaallattuu fi kan ishees immoo akka na godhachuu barbaaddu yeroo baay'ee natti himteetti. Ani hin barbaadu jennaa maal akka isheen naan jettee beektaa? Maal siin jette? Wanta hundumaa yeroo tufuran naan jette. Kanaafuu maal naan jechuu barbaaddeera? Kanaaf iyyuu an keenya seeroon ni fura. Har'as wanti ilbiisi kun natti taphatu mucaan jaalladheera jedhee harka koo keessa galfachuudhaaf keenya jalaa fudhachuudhaaf fakkaatu. Kun hin ta'u. Kun tasumaa ta'uu hin danda'u. Ani giiftii miti yeroos. Maal barbaachaa dhufte? Gargaarsa kee barbaadeen dhufe. Dhimma cimaa afaan si barbaade. Ani immoo hin danda'u kaa. Yeroo gargaarsa koo barbaaddutti kottu naan jetteen turre? Amma hin danda'u siin jechaa jira bara. Amma fi kootiyyuu dhiphina kan biraa keessan jira. Dhiphina kan biraa natti hin dabalin. Hin danda'u siin jechaa jira bara. Bayi mana kooti. Ragaa si fayyaduu danda'u yoon qabaadde. Ragaa akkamii? Ilaa giiftii. Iccitiiwwan jiran hundumtuu akka ba'aa jiran sirriitti hin beeka. Tarii wanta amma si aarse kanaaf sababa ta'uu danda'a. Garuu na amani. Eenyu wanta kana akka raawwachaa jiru sirriitti hin beeka.